Oromoo ta'uu fi mee maal haa ta'u? Oromoo ta'uu fi ani eenyu haa ta'u? Barcumarraa bu'ee awwaararra taa'u. Nu namni 50 osoo walitti wanyuu ormi 5 dhufee mana nu haasaamu. Eenyume Oromoon isa kiristaanu? Isa salaatu moo isa waaqeffatu? Ani kuffaara miti Oromoodha malee ani azzaaba miti ilma abbaa gadaati. Eenyume Oromoon isa naannoo yaadu? Moo ijaarsatti naafee kan saba addaan diigu? Kamme tikseen Oromoo kan Oromoo facaasu? Moo kan Oromoo hiree deebisee wal saamu? Kan tika dadhabe barbaarsan dadhabu. Namni mana tokko jaaru citaa waliin saamu. Oromummaan mana waa hunda baatu. Mana keessa of baasee ala rafuuwwan taatu. Aniifat Oromoodha garuu maaliif na saamtaa? Kaayoo tokko qabaachaa karaa tokkorra deemaa afaaniin Oromoo jedhaa gochaan mana dhiibdaa. Waa anaaf sille baasaa nu saamuuf garee dhiistee yoo waliin nu qabdaa. Waan anaaf sille baasaa nu saamuuf garee dhiistee yoo walitti nu qabdaa. Daani'el Bariisoo Areeriitiin Ebla 17 2017 Sweden Stockholm irraa.